dhuga masinitti ufi be argeo jedhen gammada baranille garu ada jaalalli gara lama jira jechu akkasi kama karaa ba'ee dhaabatee na laala barandaa namaa fajala dhaabatee akkatti dhaabatee na laala haqan eessa cunqol jedhee jalaa bilookii qabadhee jalaa lixu mulu gizee amma na barumsaati boo balbal aboodha ka anis akkasuma kun laalin jirti goobati ofi abadan miira na keessa jiru kana baaseetti ne gaafa miira kan kee arge mamadoon si waraana dhugaa siin jiru wallahi si waraana mamadoon gaafa miira kan kee arge si waraana wallahi talama ammatee na kadhatee banni na arguuf xiriin kenna baay'ee badhaadha xirii Itoophiyaa beektanii muka xarraa kana tokko gadhaaban namni leeyo keessaan quuqasi achi nama arga biyya keenya dura akkasi na balbala gara lamaan qaba jedha gara afootiin dhufu gara afootii yoo dhufe naman na arga jedhee gara duubaatiin zooree dhufe achiin quuqee na laala gaafi ijoolin na buutee ka'ee ati gibbii kenna afoon dhufin siin jednaan diddeemi jedhaan gaditti ba'ee fa'a maal godhuu dhuftee dhee siireesi makamanni akkana soquu dhufeen beeka bara na akkas jara kenna naal antinin tan boqina induutani lubbuun jaalala nama ajjeesen argine jara kenna jaalala nama jaalalaaf duyani argine Itoophiyaa keessatti dhugaa jaalalaaf nama duyani argine gama kiyyaan nu qotten maal jechuun akka kiyya kana qarooma mala baradhaa dubartiin mala beetti jennaan ka biyya arabaa yaa'ee dhufe kun waan takka mala jettamu waan takka beeku bakka siidaa malee taakkame babbareedduu bareedin akkasii qabdan isinitti taphatanii isin gata asitti wallahi isin gatanii isin dhiisanii macarrashaa keessan birriitti naaftan umriin keessa isirraa dhumate bifti keessa isirraa yaada isaatiin ganama galgala duboottan fuulli keessa isin jijjiirame maa rakkattanii wallahi laazim a'uudhu billah ani gama kiyyaa isinitti meera addunyaa irra hin jiru ani argine warra Valentine maarii jedhan namicha du'eessa yoo ta'e malee qaboraanee fajjeessisan anamma giseessan uduu giseessan ta'e akka ammaati miti giseessan uduu fajjeessanaan jedhe deemuu fajjeessikaa jedhan garuu garaa keessa rifadhaa fi bar kazaa heebata anaamu taltitu nagana hunda jabaatti bakka jedhanii galee bareedduun anaaf nama qalbii bareedu malee bifti kallii walli maaku faayidaa bakkuma bareedaan oolu fokkataan illee oolee gala waan na iheenna sammuu kanaafi qalbiidha singalee qarummaadha malee bifa eennuufuu kawaa godhe argine jara keenya fokkaan amma qonjinnaa wajjiddi anamma kunoo dhaggeeffadha isinitti hima miis turizim oromiyaa amma bara 2025 yookaan dorgomuuf ta'a maal jettan isin amma funyaanatti mitiya tana maal jettan isin waan naakko libbinu habibti confidence no amma yeroo amma akkas ta'eera singalee addunyaa kana ramee namoota gugurraayii kana kaman barreen yoo miis godhanii shuuman mee ilaalaa isin kaaftaanii jiraachuu sitti maa ba'e isinitti mee dadhabee naan hin beekana karaa kanaan mee taradda inni laata ummanni kunniin karaan kun galinnaa fi laata dhugaa isiniin jedhaan qalladde anama kun kursii wanti garaarraa nan baaneef amma isa san dorgomuuf ta'a kursii jennaan kursiin illee maali jettan isin سر اللي هم بنو لايف يكنا دبرسيت قالوا ما الحمد لله رب العالمين نما جولو ما رت نمني نمني نجرو نمني أما بقى كتايل الرجال شنجت شوابل شاتو فنمني أما أنا فكسي ماليف قالوا ما ديم فكاتا مالك كان اللي أرجع بفلي أرجع نان أولو ما قتي تدير نمني أما نمني دري إنتني كبا بقى دابينا كبا أقوامي كبا لقى ربي سجالته تانان زيرو را سجالته ما هل دبي سمي لقى كيتي والله فاتو تشركو قبا كسيو قلبي قباتي قارشي قبا ما هل دبي سمي ماماتي ميمانا بليس ما هل دبي تالي كويت وري إيرامي كان في دنيم فري فيزا ماما يهاق دينار كوما تكو في إبا تربا سديت اللي اتنباسا بيتشا بروسوسي بيا سونتال دي مو ديليفري طلبات دينارا كما أقول أكاسي نمني في دارا سيقالي أنا أكاسي بيكا ماما يه كنافي وفما علامات تنبيا اتف بيابات أقول لالتاني
Wallahi warra jaarsa namaa jala deemullee baay'ee goggogee kaafee argaa nama fakkeenya fagoo isiniin deemu mucayyoo Dubaay san bifa isii kana filteri mallee yoo godhattu akka qaraa irraa bareeduu dide jara keen. Filteri makanallee yoo godhattu akka qaraa irraa bareeduu dide. Afaan namaa muka jiidhaa gossaa bakkee afaan namaatti baay'atu kana dhaxxanii dhaabatiin alatu isiniin jedhe. Wayyee. Miseejii deebisime caaliyyee eessaan deebisa miseejii. Kuweet banaa jirti dubbu. Kuweet koo waggaa tokko urga banaa jiraatte garuu firii viizaa fi xalabaata bichaan jirti. Wallaahi. Tamisheen maqaa dha'uun barbaadu ka yaani munu mucayyoo warra soddaata akka kunuka namicha warra alaabaa tokkotti heerumteeti gaafa sargiisan korka jedhanii namni marti afaa itti qabee haadha daa'imaa dhiiftee akkana taate jedhanii hunoo yoo su ooluun turre gargar bayan amma fiiltari maalillee irraan bareedu wallaahi waan isiin assaa bakkoo bara afaan namaa keessa bu'uun bada dhugaa afaan namaa keessa bu'uun rabbi afaan namaa keessaa sinaa baasu hin beennaa baga beettan dhugaa sijjammar isin ufitti amanamummaa qabaattan meeshaa tuttuqqii hin qabne suqaa. Meeshaan tuttuqqii qabu faayidaa hin qabu. Fakkeenya nama wallahi fagoon deemu. Ila ufii kiyyaan nuti waan ta'eef waan ashagame waan jaaladhuuf dhugaan isinin jedha fakkeenya ila qamiisi shamizii akkana achirra rarraaseera. Arabni ilaalte achirraa. Yoo jarri achiinarraa bitatte asii fuudhee kana keessaa waraqata keessaa kennaafi. Ufii kiyyaa waan ashagame jaaladha dhugaan isinin jedha. Waan ashagame namni illee akkasuma nutsuu isinii wayya ka namni hin tuqe ka namni ittiin dhadhe ka nama ka yaani waan takka hin beenne. Ka harkitti baay'ate kun uumaafuu ta'u yeroof dhugaa isinin jedha. Wallaahi amma kafana achirraa san nama meeqa uffatee baafata. Yaani akkas ammanaaf dubartiin haa taatu dhiirallee haa taatu. Dhugaan isinin jedhama kafana achirra jirulla fanniseera achirra zarii kanaa. Wallaahi zarii kanaa ashagee amma kana ka ashagee waa jarri ka ashagame naa kenni jettu bara anumatu kennaafi wallaahi laazimni raasee bakka እንደዚህ አይነት ወዳለሁ ፊ kiyaa nutsuu barbaada waan nutsuu bakka hullee das ይለኛል. Suuqillee yoo dhaqe daddafee kafana akkanatti fannifame kana bitadhu keessaa naa kenni jedhaan. Wallaahi amma san kafayyaa qabu kafayyaan qabne muluu isaa jarrabee ilaala maaliif natti amoon ta'u yoo itti bareedee jedhe itti bareeda okkee. Kafayyaa qabullee gad diratee ilaaleera kafayyaan qabnellee diratee ilaaleera. Soo anaaf akkas jechuu. Jetana kakkasaw ni anaaf akkas dhugaa rabbi. Amma dubartoota uduma akkana beekan niitii qabaatu uduu beekan akka waan isii niintiin ho'i fa isii raachi dhogganii ufitteeruman kana fa'a inni aldaggifamu waan akkasiisanii ani jaaladhu bayooti haaloddommaa doddoo nagarnu halaa dargoomne gama kiyyaa. Hiyyeessallee haa ta'u gowwaa wayiillee haa ta'u dabeessallee haa ta'u hoonee bakka nutsuu ta'u namni falligu haga danda'een. Keessa qulqullummaa namaa immoo kan nama caalaa beeku rabbi isinii galee haga danda'een ka waa hundarraa bilisa jedhe wayii suuqeetti heerumuu barbaada gama kiyyaan durumarraa ittiin kaayyoon kiyya akkasi. Wallaahi soqu waan akkanaa kanan jaaladha. Innaa xuruu miti ijoollee keenya fayyaa keessaniifillee gaarii miti. Biyya Arabaa irra bashitaa dhibee garagaraatu jira. Dhibee baay'ee jira. Namni biyya Arabaa waliin laallatu. Dhugaan isiniin jedha. Ani kana jedhee ammoo baasee miidiyaa irratti illee safuu kiyyaafillee anaafillee xuruu miti isinii galee amma kana jedhee isinitti mufi. Even HIV nu dhabamu biyya Arabaa irraa hin jira. Dhugaa isiniin jedhan jira. Zimmettaniitu mazalloo kaanumaa kaan gaafumatti heerumtanuu wal qorachiisa. Alaykum salaam indeennash. Namni jaartii fi waggaa keessa guyyaa takkatti ishatti goone. Jaartii sheedhana manatti ijaarrataa ta'e kanaafuu eenyu reedii guyyaa takka ishatti godhuu qaba. Situmuu qaba arsii. Alangee manaa qaba alangee biyya takka alangee manaa qaba kun aadaa kenname gaafa fuudha alangee bitadhee fuudhe. Akkas. Kun dirqama. Waan itti gisee takka garafamti jaartiin nu biratti yoo balleessuu baattellee mikinaatatti guurretuma garafna. Amma maal taatare? Naaf yaada kaaste? Naaf yaada kaaftee jedhan. Koopilinkii godhaa koopilink amma maal jette faafiitta naaf yaada akkamii qabdamee ati? Koopilinkii godhaa gaa'is? Baadii baadii mana keessaan deemu. Rakkittaa fi. Ati atumaan jettu karaa sirrii jirta. Ofii onnaan jettu miitti hin gamtu. Ana obboleetti. Ani ijoollee asirraa muluu haadhoo kooti jedhe namichi. Ana ijoollee tiktaakii muluun isii obboleetti diyya. Yoo irraa akkatti rabbisi qajeelche kooyi.
maal akka jalladhee hafasiidama. Kan karaa duruu qajeela. Abbo ammallee rabbi si qajeelchu qajeelte waan jettu duraan jallataa turte. Wadi. Sabala maalii dhaqee kingiin. Nama tokkicha bicharraa qajeelle malee kan walirraa qajeelee jira. Maashaallah. Magartuun kone gaasheetti kingo. Siiduun dura laal wallaa jedhee reedi. Asila kaayiroo dhufa. Tokkoffaa namni harka hidhee akka warra qabsootitti uf duuba na deebisee airpoortii keessa kaayee as na deebisu reediif as jedheen. Nan sobe. Amala bitattee masintu inu nama amala qabuntu inu. Amma akka amma haala amma deemtu kanaan baay'een waliin bulta. Yaani jijjiiramuun mala yoo baay'een waliin bulta. Reedi yoo haalli. Sagalee maaliif? Yoo haalli qilleensaa tole jijjiiramuu mala wanni kun marti sii galee. Kanaaf akka gabaa kaayirootti jirtutti yoo gabaa ol ka'u ta'e ol ka'alleen jijjiirama haalli qilleensaa. As geettee nutti qayyaramu daayinoosariin hojjetamu edda. Koppilink yaa shabaab. Yaa rabbi ummati harkin dhukkuba. Aboo harki keessan akkana jira maali? Koppilink godha. Biyaas kophaa kee jechuudha kophaa kee 500 godhe wallaa lazim 500 jechuudha. Yaa raadaa diji warra jedhamu san keessa jirtaati bakkaatti Ariif Ammalaat Sumayyaa Siduna Doktor. Ati maal Sumayyaa jechuudha galteerta zamoona kana maali goe rakkoo jira? Dubaa hin deemaa raan dhageenne. Amma Siduna kaatee mana keessa deemu. Olii garree. Yes. Ready. Siduna by the way godhu hin dandeessi godhu. Isa meeqaan godhette?